Akka dabarsaa wayii itti ajajee akka dabaa namichatu durumaan jaalala muuzii qaba. Gaaf tokko gabaa ba'ee bu'aa argatee daldalee muuzii peestaalii tokko guutuu bitatee galee. Nyaata biraa lagatee ofitti butuu jibbee muuzii 15 fixee garaan fakkaate dibbee. Ijoolleen sodaatanii iyyaan irraa dheessanii ollaan akkuma isaatti mana yaalaa geessanii. Ogeessi fayyaas laalee waan hunda erga murteessee bishaan litirii 2 dhugi jedheetti geesse. Namichis itti dhiisee isa yaala barbaadu ogeessa fayyaa sanaan akkas jedhetu aaduu. Utuun iddoo qabaadhee iddoo bishaan liccisaa muuzii 5 dabaladheen dugdaan diriiree ciisaa. Yaada ati jette irra yaada koo kana wayyaa naaf fichisiisi malee dhugaa doktor nan fayyaa jedhama. Chaanaalii yuutuubii yeroo yerootti walaloowwan barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an qabatee isiniif dhiyaateera. Gara fuulduraatti argachuuf laayik, sheer akkasumas sabiskiraayib gochuun hin dagatiina. Isinan jaaladhaa. Nagaatti.